magaalaa ceetee fi magaalaa fooyyofte kan taatu ta'uu ishee hawwina. Yeggeessaan magaalaa Olanciti obbo Daawit Kabbadaa yaada kennaniin magaalli Olanciti erga hundeeffame waggoota dheeraa lakkoofsisee jiraachuu himuun waggoota muraasa keessatti hojii magaaloomsuutiin misoomni kooriidarii hojjetamuun magaalattiin guddina irra jirti jedhan. Hojicha keessattis hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uu himan. Magaalli kun magaala baay'ee dubartaftuu misoomaan kan dagatamte turte. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo asitti immoo tarsiimoo magaalaa giddugaleessa godhannee galmoota gurguddoo magaalaaf kaa'ame giddugaleessa godhachuudhaan lafa magaalomsuu mootummaa magaalomsuu nama magaalomsuu kan jedhu giddugaleessa goonee akka inisheetiiviitti galmoowwan magaalaa irratti kaa'aman kana giddugaleessa godhannee akka magaalaa keenyatti egaa magaalli kun akka guddattee keessattuu hojii misoomaa walqabatee hojii misooma koriidariitiin magaalaa keenya keessatti jijjiirama guddaa argamee jira. Gama carraa hojii uumuutiin inisheetiivota misoomaa garaagaraa kanneen akka cuunfaa zayitaa fi daabboo horsiisa lukkuu furdisa horii irratti dargaggootaa fi dubartoota gurmeessuun fayyadamummaa isaanii dabalanii jiraachuu himan. Magaalaa keenya industirii fi warshaa gurguddaa akka magaalota biroo hin qabu. Nugaa magaalaa keenya irratti daandiin kun akka warshaa fi akka industirii guddaa ta'etu nu tajaajila. Dargaggeessi kanarratti hojii hojjetee ifaajeetu daabboo ittiin argataa jira. Dabalataan immoo akka magaalaa keenyatti hojiiwwan akka misoomaatti nu kenname keessattuu inisheetiivii kilaastara akka magaalaatti ijaarre kan inisheetiivii giddugala qonna magaalaa horii horsiisuu furdisa horii dabalataanis lukkuu irratti akkasumas manneen daabboo dhiyeessii irratti cuunfaa zayitaa keessattuu magaalaa keenya keessatti hojiin amma jalqabe zayitaa irratti dargaggoonni waldaan gurmaa'anii sheediin ijaaramee kennamee fi carraa hojii argatanii jiru. Walsimatuun abbootii qabeenyaa namoota 17 investimentiin lafti kennamee fi hojiiwwan magaalichaaf galtee gurguddaa ta'an hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Akka magaalaa keenyaatti bara kana abbootii qabeenyaa misoomaa investimentii namoota 17f lafti kennamee jira. Isaan kana keessa hedduun isaanii jalqabanii kan xumuranis jiru, kan adeemsa irras jiran jiru. Sadarkaa magaalichaa fi jireenya hawaasichaa dabaluuf caalaatti kan hojjetan ta'us dhaaman. Yeroo itti aanu keessatti galmoowwan qaban hundumaa karaa guutuu ta'een irra caalaatti saffisaaf qulqullinaan kana caalaa hojjennee magaalaa ceetee fi magaalaa fooyyofte kan taatu ta'uu ishee hawwina.